كان نستلام دبينتون واميك في الدنيا بيتني سعودي عربية كيستي لفتنا رتي واميك دتشي لكن تكا كيس سينين بين وانا كنان أنا إنسان وفيتي يا عمل لي كنا تيجلا سو خنا في دبين إيجا سبيرة أخذ أما عرفاتي وين دبستني عرفاتي كونتاتك أبدني وين اللي بالبلتني لا كاي سابي بقى عمو بودا يوسي عملي دقي واي عرف هذه يوسي عملي نواتن تك اوكي تك انا بربادامي يو خيسا سيبوسان انسانين اي يوسي غافتن ديبسن ايغا كونتاتين قمني اما بودا وني سيغال چنجو غافني سرابوده غافا منا مريمي ديمتي مالك راخه فلنسن السلام عليكم غافا بقى دمت دبين اما بودا سي بكتكتي وان كان دبتي واغره سر عرفتي حركه خيسا فدو انا دبت ساعتي ما قبل دي في غدا ولا ساعتي يسا قبادي وايا كنا سا واينا ما وكاسو متيتي نو جون اما بودا دبي خنو اد خيسا حركه فرد بقى دمت دبي لا لما السلام عليكم ولي قال بس نمني غافتشو قبانا ما isuma qofa nuti namni dubbisu barbaannu nama tokko isi jannee anaanachuun kan maaliif isin ija qabdi gurra qabdi miila qabdi sammuu qabdi if jijjiiruu danda'u isi qaba amma booda maqaa kanaan gastii nama takka seentee sin dubbatin laayifis banattee irraan dubbatin fatii bakkaadhaan sobbolumaati sirri in dubbadhu baran dubbadhee dhumatte dubbiin dhumatte walii galle bakka walii gallee jira yeroo gaarii taatu biro nam takka gurran kaniin isi yoo ثم ولي قالي السلام عليكم انا بربوات جري مخولي ميرتشو مالف برباج سيرا ايوه زريو اي ناتاتيت خلاص بقى كانتي ناتاتيت كذي هو مو جالباتو مو كوي بودا نسرات الامور يكن جني مو جاللي وي سنجدو جراتي تقول لي كم يقول لي بناس خيس جرتي أن جالله كبابه تجامو مالتا تجالله بريد وي كباب بسكوتي وي سنيك بكاري ما بوليتي تيجي جري تيم برا ود عرفات أتلله بوليتي بتيجي سيجري ماله واي يوم برا والجالة شو مالي جستنجر ونا كسي أكس فاها ساني فودا ما ولا فودا إسي أورمو رجع فدا لا لا ملا وام فتين جوهان رجع فدا عندي خيسان فتي عرفاتي ولدو بستاج مولين دب بسوان باتي مكى يقول دب بسن أنا أرجع mana Mariami baate dubbiseen beeku qara maal haga mana Mariam jirtu mas'uulli ana waan isin taate na gaafadhu anatti himi jedhaani ture isin illee ana himaa turte adabadhu arfaatu inni akkana ayyeesh naan jedhaa turte isin illee sa'aatii sanis sappoorti gochuufi waan dandeettuun ani si gargaara ati jabaadhu dalagaa kee irratti yoo dalagaan si ulfaate kinoo madaamii ta'e anatu dubbisa raftii si haa kennitu akka arabaatti sun taane akka nama keetii akka obboleettii keetitti laali dalagaa kan kee dalagadhu sa'aatii lama ol laayivii irran taa'in sa'aatii lama ol dabarsitee naana walibbuuta dalagaa kan kee adabadhu dalagadhu shinaan jette anillee arafaatitti eenyu bada Mariyaamitti wanni akkana rakkoo yoo qabaatte yoo rakkoon isii jiraate anatu irraa masoo obboleettiiti ookee naan jette haala sani angaafni anaaf isiin gargar baane gaafa gadi boottee akkana na godhan akkana jettee Mariyaamiin xiqqeessitee anas xiqqeessitee baate gaafa san salaamu alaykum waliin jedhe baatii meeqa chiyas maadri baatii 4-3-5 akkas hanga kana kontaatiin qabdan jechuu hin qabnu an kontaaktii har'aa miti sii galee gaafa arafaati wal agarru waliin jechuu barbaadu gaafa arafaati jalqabarraa wal agarru kontaaktiin kiyyaaf ka'isii yeroo alliivii seenu qofa malee keessaan haaloo akkana waliin jenneen beeku sii galee obsi bakka laal oromoo waan kana beekuu qabdanii beeytanii amma fakkeenyaaf bakka hedduutti walitti hirkistanii irraa dubbattan soo kanaaf arafaatii fi fatiin wanni amma jidduu jiru siin jirtu yeroo dubbattan dubbii akeekaan dubbadha yaadaanii miti adda baasaa dubbadha galatoomi fatii amma booda yoo gastii siyaamaniin dhaqinne maarafaatiif yoo laayifii banattee hin dubbatin kanaafuu amma booda siifiisiin obbolummaa kabajaa kalee tola olteefis hin jidduu jira waan ta'eef ati keessaa bahi arafaat dhimma kee meediyaa irraa gabbuusi biyya jirtutti waliigalii jijjiiruu yaali. An ajandaa kana keessaa gaafni bahee gaafasanis hin jedhee bargabaabseetu waan. Dhumattee. Akka obboleettittis kan bira dhaabachuu fedhe hanga danda'u kan bira dhaabadhes biyya sanii baasee isii bakka dalagaa naquudhaan dirqamni kiyyaa fi wanni sammuun kiyya iraftii gaafa inni argate gaafa arafaat Itoophiyaa dhuftee dalagaa isii bira eegaltee damoozni isii kafalamuu fi eegale wallaahi nagaa argadhe keessi kiyya sii galee gaafa san sammuu kiyya waan himee alhamdulillah wanni ani yaade naata saakka'ee jedhe gaafa akkasuma isii gattee biraa kutte san ani waa'een mucayyoo kana asirratti nagahee jedhe sii galee wanti kiyya wannaan sanni lamaan
Wanni ani itti gammade bakka yaada sanii jireenya isiin kaleessa keessa jirtu sanii baasii mucayyoo kana biraan ga'ee damoossanyaa goosisee haala saniin dalagaa isiin laa kabajamtu eegalchiisuun anaaf gammachuu ture. Gaafa isiin lakki irrii jettee baate san irraa immoo garaan kiyyallee yookaan ifaan gargaaruus ta'eeti hanga wanniititti gaafni ani irraa fayyadu mucayyoo tana gaafa san. Akkan. Okay, dhumatti amma dubbiini amma ani dhugaa dubbachuudhaaf isiin laal bar nama tokko sammuu tana ajajuu danda'a akkamitti dadhabaadha bar namni ma fakkeenyaaf deemsaree kanarratti ol bahii rafi siin jee namni horii ban qabaan na raftaa an jireenya kiyya namni waan haa godha jeetuma iccitii kiyya hundatti ni muwan sila ifi ibsa katta'e bareedduu teenya maqaa keetiifis maqaa dubartootaatiifis khasratti xiqqoo biyyaan baa jiraarra nama meeqa xalabaan deemee itti hammaattee ambaasii dhaqee ambaasiin dalagaa jirtee fi mataa qaqqabatee ka dalagatu jira nama meeqa taaribaan biyyaan baa dhaqee miilaan deemee gufuu fi dhagaa keessa qoree keessa qabbanaa fi aduu keessa beelaan dheebuudhaan jijjiirama guddaa fidee jira so ayyaaraan biyya san dheeyxee gaddeebitee namoota ifi dandaa isaaniirraa sikandii shansiif hin kaaneef jettee jireenya guutuuf irraa balleessitee gasteerra ooltee bultee liifirra taa'aa ooltee buluun xiqqeenya keeti. So kanaaf miidiyaa irraa gabbuu isin jechuu barbaadaanii ati bakka dhumatti fatii sitti haa tolu biroo. Ayyee nabsee. Ayyee galatoom biraazar. Ishi kunasra. Ciao ishi. Keenya yoo itti dhiisan silaa naman dhiisu. Yes. Riyaa kiyya long time nama wal beenu jechuudha. So amma kun Dubai keessa fata gochaanii jirra. Lammummaa Dubai fudhachuudhaaf amma diskasii irra jirra baay'ee. Kanaaf please nuti ergitaa meeqasti akkuma beekamu rabbi jedhe inshallah gaafa 18 Novembarii eebban qaba. Eebba Monet Cosmetics kan eebbisuuf jedhee baareen irraa ka'eetiin kiiloomeetira meeqa qaxxaamuraa dhufe jechuudha. Mucaan sana gidan kun jechuudha. Haga inni nama dhaabatu haga inni nama lafa argitanii kanaaf jennaan hundumti keessan warroon Dubai keessa jirtan xiqqaa guddaa osoo hin jenne gaafa Novembarii 18 Abaamoolii keessatti eebba ajaa'ibaa qabna jechuudha. Eebba ajaa'ibaa qabna Monet Cosmetics yookiin Cosmetics ammayyaa kan ta'e jechuudha. Dooktar Finaaniin beektanii dawaa aadaatiin beekamaadha. Akkuma kana Cosmetics ammayyaatiinis isin dhufee jira babbareedaa isaa akkasuma immoo kan istaandardii eeggate Korean product jechuun product addaa jechuudha. Yaa kanaaf waan akkasiiti kalaas bakka dhiisa ka maal yaasa waltan kala sargi dhufe maal dhufe yaalis dhufe bakka dhufe. What's the problem now? You are too much problem. Kanaaf jennaaniin yaa warri baareen illee okay guyyaa gammachuu kan akka waliin qoodamtan asumaan si yaamee jira hunduma keessa warras jala jirtan nama 2,400 kan hunduma keessa si yaamee jira la nurraa nafina warri baareen immoo maal akka barbaadan dawaa gosa kamiitu ka daallee barbaadanii ka dabbaa barbaadanii ka xuutii barbaadanii ka kanfarii barbaadanii hundumaa yoo itti isinii kennaa jechuudha yaa dhuguma keessa ni bara. Kanaaf warri baareen baay'ee ajjataa jiran gara keessaatti illee argee jira. Ammas sirriitti ajjadha. Oki sirriitti ajjadha. Waan barbaadu hundaan gaafadha. Galatooma. Itti naa kenni. Itti isin kennu warri baareen lakkoofsa tokko barreessame. Warri baareen.